Radio Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangataa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dargan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa sikkaayyoo, barri nagaa ta'u, bariin nagaa ta'u, galgalli nagaa ta'u, ganamni nagaa ta'u, handuula mirgaa naa galu. Nageenyi badhaadha dhaggeeffattoota keenyaa yooyyaa akkam jirtu kun raadiyoo Simbirtuurraa kan isinii darbu qophii Simbirtuu kan gaafa kamisaa guraandhala 1 bara 2018ti. Har'a kan qabnu oduu fi qophii imalaati. Qophiin bal'aa keenya kan xiyyeeffatu haala qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru irrattidha. Hanga xumuraatti waliin turan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti dabarra. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo Adaamaatti korarra jira. Miseensota gameeyyii fi qondaalota waajjiroolee mootummaa kan hirmaachise walga'iin dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo ammaa kun kan qophaa'e ajaja koree giddugalaa adda waa'uu irraa darbeenidha. Qorannoo kanarratti adde Asteer Maammoofaa hin argamne jedhameera. Haaromsa jechuudhaan hanga aanaatti walgahiin guutuu Oromiyaa keessatti erga gaggeeffatanii fixaniitudha amma kan isaan Adaamaatti qorannoodhaaf ta'ani. Dhuma walgahii kanarratti aangoorraatii wal kaasuun jiraachuu malaa kan jedhe oduun nu gahe akka fedhii adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dirqama abbaa Duulaa Gammadaa fi Dr. Warqinee Gabayyoof kennameetti obbo Lammaa Magarsaa fi jaallan isaanii garii ka'uu qabu. Kana milkeessuudhaaf immoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo keessa olola guddaa obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmedii fi obbo Addisuu Araggaafaa irratti hanga dabballootaa fi miseensota dhaabichaa godinaatti oofsisuun ciminaan itti fufee jira. Dhaabni Amaaraa Bi'aaden jedhamus qorannoo wal fakkaataaf ta'uu erga eegalee booda fincilli uummataa Walloo keessatti kaanaan adda kutee ka'eera. Amma garuu sanbata iftaanii deebi'anii taa'u jedhamee eegama. Adda bilisummaa uummata Tigraay qaata wal qoratee kan aangoorraa kaasus kaasee fixuunsaa ni yaadatama. Kan warra kibbaa yooma akka ta'an hin baramne. Mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi uummattoota Beenishaangul keessaa walitti buusuudhaaf shira guddaa xaxaa jira jedhan maddeen. Oromoota naannoo sana keessa jiraatan uummattoota Shinaashaa wajjin wal lolchiisuuf duulli osoo walirraa hin citin gaggeeffamaa jira yeroo ammaa kana Asoosaa keessatti. Dhimma kana milkeessuuf immoo kan dirqama fudhatan Dr. Amsaaluu kan jedhaman pirezidantii Yuunivarsiitii Asoosaati. Doktoriin kun kanaan duras wayita Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barsiisaa turan ijoollee Oromoo hiisisaa fi ariisisaa turuu kan eeran maddeen keenya amma uummata Shinaashaa ijaaruudhaan Oromoo irratti kakaasaa jiru. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Asoosaa keessaatis ariisisuudhaaf sochiirra jiru jedhameera. Gama biraan naannoodhuma Beenishaangul keessatti uummattoota Bartaa fi Maa'oo Koomoo walitti buusuudhaaf akkasuma shirri guddaan xaxamaa jira. Beektotaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo naannoo sana keessa jiraatan amma hidhamaa jiru jedhame. Hojjettoonni warshaa bishaan Amboo hiriira bahanii mootummaa Itoophiyaa fi bulchitoota warshaa sanarratti eengadda Amboo keessatti. Hojjettoonni sun warshichi mirga keenya nuuf hin kabaju durirraa kaasee warshichi uummata naannoo sanaa fi Oromiyaaf waa hin buufne sirnoonni duriis saamaa turanii ammas sirni adda bilisummaa uummata Tigraayii osoo saamuu kan ganna 27 fixe dhaabbachuu qabaa jechuudhaan bulchiinsa magaalaa Amboo fuulduratti hiriira bahani. Obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatanii mana yaalaa ciisanii. Dhukkuba isaaniif tajaajilli malu yeroon kennamuu fi dhabuun dhibicha itti hammeesseera jedhame. Akka oduun nu gaheetti dhiibbaa dhiigaa hamaatiin obbo Baqqalaan mana hidhaa keessatti yeroo dheeraa rakkataa turani. Gidduu kana itti daran hammaannaan mana yaalaa Minilikii seensifamaniiru. Achittis tajaajilli maluu fi sirriin hin kennamneefi jedhu maddeen. Dhukkubni sun argiitii irratti illee miidhaa agarsiisaa jira kan jedhame yeroo ta'u deddeebisanii akka yaalaman mana murtii fi mana hidhaatti iyyatanis deebii dhabuutu kanaan isaan gahe akka madda keessaatti. Amma oduun kun qophaa'etti obbo Baqqalaan nageenyi isaanii maalirra akka jiru nagahamne. Dhumarratti waraanni addaa Sumaalee ammas daangaa Oromiyaa cabsuu fi lubbuu namaa baasuu hin dhaamne Harargeerraan. Dhiyeenya aanaa Hawwii Guddinaa keessatti bakkoota lamatti Oromoota 6 ajjeesanii daa'ima ganna 4 tokkommoo qawweetiin madeessani. Anatu daangaa eega jechuudhaan poolisoota Oromiyaa daangaarraa kan kaase waraanni federaalaa wayita sana homaa hin goone jedhe oduun simbirtu gahe.
keenya laalteen akka waan nu jaalti dukkanaan daateen aangumaa sarara nu miitee ni deebinaa nuufis guyyaan kaasa bariite haala keenya laalteen akka waan nu jaalti dukkanaan daateen aangumaa sarara nu miitee ni deebinaa nuufis guyyaan kaasa bariite. Dambi beektu mukiyyaatu magarteedu idda keessatti wanti hundee fiddan qabne muka guddaa dhiigatuutti bineensonni laafoo nu nyaata qabeenya nu saame bira kuureenyu kumanna nu toorreessa bahaame nutu soorreessi no baaso isin tutumee nu godhaate osoo nyaatu summeessi ilaal isitni yoom dammeessi irratti beekanamu niifi gamuu kunamu surraa deebi'aa kadhadha nutti jedhan harka nutti jettan yaa alagaa harka nutti jettan yaa alagaa. Eenyuun matu deemsa badanii dachii gootu laafuma jaatee haabaddu malee saree janni nuuni seekkagalee. Raajida dubbii maal odeessu saba kuni jabanaan sama wal geessu kan saba bal'aa yaabbatee jeessu silaa hundeeshee bitte balleessu. Haala keenya laalteen akka waan nu jaalti dukkanaan daateen aangumaa sarara nu miitee ni deebinaa nuufis guyyaan kaasa bariite haala keenya laalteen akka waan nu jaalti dukkanaan daateen aangumaa sarara nu miitee ni deebinaa nuufis guyyaan kaasa bariite. Wanti gaban kabaan kunne gadhiisan biyya fudhatti irra keenya irra tokkoome yoona qabsuun humna diina bira barreessi michoome ijjina wajjin hariina harree bittuufe achibuufi maal irree dhaabbee hamuuni otokkummaan maabalaana dinnaan lafee gootaan nu waraana adoonni hunda kana Biliginsu bambona galakisa makana ayyo sayide sana amma iti ayyo sayide sana amma iti ayyo sayide sana ayyo sayide dalota mite amma bolute karabolote kamoti buru kanu bolute ovenu duta mali bakuta tichuta durre limontu orya gudura hayutu barde obadunura arroze kainke amma iki ayu ite sana. Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophiin imalaa keenya har'aa kan xiyyeeffatu fincila xumura gabrummaa yookaan immoo qabsoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaadhaaf godhamu keessattuu immoo gaggeessummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin kan Oromiyaa keessatti godhamaa jiru irratti kan xiyyeeffannu. Keessummaan keenyi miseensa hoogganaa qeerroo duraanii kan turedha. Muuziqaa gabaabduu kanaa booda qabadhee deebi'a. Dhaggeeffattoota keenya yaazoo kabbabaa faana kan mariirra jirru hoogganoota qeerroo bilisummaa Oromoo warra qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsise keessaa tokko turte.
qabsoo gaggeessaa jirtuuti. Dubbiin biyya keessa taa'anii qabsoo kana gaggeessuun akkaan hamtuu sitti taanaan miila dheereffatte. Amma hoogganoonni biyya keessa jiru jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo kan gama qeerrootiin godhamu akka inni finiinaa deemee mootummaa amma jiru raasuurra gahe keessattuu 2014 hanga 2017tti hojii ajaa'ibaa hojjetaniiru qeerroon. Amma maalirra jira? Laafeera yoo jedhame dhugaan fakkaatu? Lakki cimaadha yoo jedhames dhugaa fakkaatu? Gumaa gaafa fincilii dhaabbateeru hin jiru yeroo ammaa kana amma keessattuu gaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka Dr. Mararaa fa'aa dabalatee namoonni 60 kana waggaa bahan wanti godhame tokko gama hundumaan ni jira. Kuni qindoomina kanaas ta'ee mul'achuu ni mala. Garuu akka 2016, 15, 14 kana bara kana keessa hin mul'anne yoo jedhan laafeera jechisiisu qeerroo maalirra jira mee sochiinsaa yaazoo akka nama keessa beekutti. Dhibaadha kun namoonni baadiyyaatti dhalatan beekuu danda'u dhibaa jechuun maal akka ta'e. Abidda galgala guutti fayyadamanii dura akka ammaa kana kibriitti faan laayitariin faan kun hin jiru. Abidda akka hin dhaamne keessa keeyyatti daaraarra deebista. Ofi keessi mukukuluma barra. Barbadaadha keessisaa barbadaadhuma. Qabsoon qeerroon amma gaggeessaa jiru bilchina sadarkaa qabsootitti dibaadha amma. Bilchaatadha. Yeroo barbaaddetti saaqxee qabsiistee kan itti fayyadamtu. Yeroo barbaaddetti abidda achi keessa akka jiru wanni dhootu achi keessa akka jiru itti amantee kan maddii teeche ilaaltu qabsoon keessoo qabsoon qeerroo. Amma qeerroon maal gochaati jira? Gaafa takkitti sochiin qeerroo laafee hin beeku. Gaaf takkitti wanna dubbataniif wanna dubbanneetu jira. Maaltu godhamaa jira? Eessatti godhamaa jira? Warri hojjetan beeku. Qabsoo saba tokko keessatti silas hundumtuu qabsaa'aa ta'uu danda'a. Hundumtuu garuu hirmaataa ta'uu dhiisuu danda'u. Kun waanuma jiru. Qabsoo keessatti gaheen ati taphattu kan nama hundaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yookiin namni hundumtuu gahee wal fakkaatu taphachuu dhiisuu danda'a. Garuu hundumtuu qabsaa'aadha. Yaadanis ta'uu danda'a, maallaqaan ta'uu danda'a, yeroodhaan ta'uu danda'a, waanuma ta'een iyyuu hawaasni tokko gaa cunqurfame qabsaa'ota hundumtuu. Akka qeerrootitti jechuudha. Gareen hojii hojjetu sun ammallee hojjechaatuma jira. Guyyaa takkitti hin ciisne, guyyaa takkitti hin daganne. Mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen waggaa 27 nama hiitee toorchi gochaa turte. Akka namoonni hidhamtoonni siyaasaa hiikaman kan godhe qabsoodhaa fi sochii qeerrooti. Sochiin qeerroo kuni bifa sochiiwwan hawaasa biyyoota adda addaa keessan walitti qabne yoo laalle sochii yaadaaf kallattii mootummaa himaammata mootummaa biyya saniillee geeddaruu danda'e. Lammaa Magarsaa ol bahee dubbachuun bu'aa qeerrooti. Maaliif Lammaa Magarsaa waggaa 23-4 achuma keessa ture. Barana maal takka dubbatu godhe. Abiyyi Ahmad as bahee dubbachuun bu'aa qeerrooti. Qabsoon Oromoo jechuudha. Akka qabsoo Oromoo waliigalaatittis, akka qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromootittis empowering Oromoo. Laali paaworii qabachuu miti. Amma namni wanni hubachuu dadhabe tokkotu jira natti fakkaataan yeroo tokko guun argu social media kanarratti. Oromoo empower gochuu, Oromoo hangessuudha malee aangoo qabachuun kaayyoo primary ta'e miti, kaayyoo jalqaba ta'e miti. Wanti amma qeerroon gochaa jiru isa sana. Harka micciirritis, ija hiinetis gaaffii keenya akka deebisan gochuun dirqisiisuun qabsoo keenya. Qeerroon kanatti jirti. Qeerroon kun yeroo tokko akka afuuraatti garaalamullee jira. Mootummaan federaalaa akka wanta kanaan dura nama hin hiinee, dargaggeessan hiraarsinee, manadhaa keessatti akka shamarran Oromoon gudeennee, ulfa garaadhaan baafnee, dhiira Oromoo akka qaama hir'uu hin goone, reefu akka qeerroo barbaacha qorachuudhaaf ka'uutti jalqabe. Kanaan roomaan goone jechuudha akka isaan jedhanitti. Gariin immoo yoo miidhamanillee warri humna hin qabne biyya keessa hawaasa keessa qeerroo bira nageessaa jechuu jalqabaniiru. Qeerroon nattaa murteessu, qeerroon murtee naafaa kennu warri jedhanillee jiru hawaasni. Manguddoonis abdii ta'eera. Akkuma dhuunfaatti namni waanuma jiru daba shira dalagamu laalee ani qeerroodha jedhee bakkuma jiru namni amma ka'uu jalqabeera dhugaadha. Kana hoggaa jedhamu qeerroon kun haalaaf yeroo eeggatee gara humna hidhannootti deemamoo akkuma ammaa kanadha. Gaafa barbaadan nama hiikan ribee taa'ee gaafa nama hidhan immoo ka'amoo gaaffii Oromoo waliin qabsiisitee yaazo gaaffiin qeerroo gaaffii nama hiisisuuti yookaan immoo gaaffii bulchiinsi aanaa gandaa godinaa Oromiyaa waan nama wana miidheef yookaan labni Oromoo wanta saamameef achumatti dhaabbataa gaaffiin qeerroo. Gaaffiin qeerroo gaaffii
abbaa biyyummaati malee gaaffii daldaltoota seeraan alaa hiisisuu saniin booddee harkadhaanii manatti galuu yookiin immoo gaaffii namni lama yookiin namni sadii akka mana hidhaatii bahaniif hiriira nagaa bahanii gaafatan waan akkasiiti miti waan akkasitti walitti qabatamee fudhatamuunis dogoggora. Gaaffiin kuni gaaffii hiree ofii murteeffachuutii fi gaaffii abbaa biyyummaati. Kuni seera isaa keessattis taa'ee jira. Oromoodhaaf yoo kana hojjete saba kaaniif immoo hin dhiiba jechuu miti. Karaa nagaa ta'een baay'ina keenyatti fayyadamne qubannaa keenyatti fayyadamne akkaataa biyya keenya qabeenya uumamaatii fi humna namaa qabnu irratti fayyadamne mootummaa sana yookiin immoo qaama uummata keenya cunqursu kana raasunii fi sadarkaatti barbaachisetti immoo aangoo irraa gatuun hin danda'amu. Isa jedhuun sochii eegalameedha qeerroon. Qeerroon qaama akkanumatti lafaa ka'ee hundaa'e miti. Abbaa hundeesse qabaa, akkatti hundaa'e qabaa, eessatti akka hundaa'e ni beekaa, eenyuun akka hundaa'e ni beekaa, kaayyoo akkamiitiin akka hundaa'e ni beekaa, kaayyoo sanarratti san jala hiriireetidha kan socho'u. Waan itti masakamutu jira. Disiipiliinitu jira. Sochii hawaasummaan akkanaa ogguu dhalatu silas gareetu waa kaasaa, gareetu waa hundeessaa. Galchoon inni guddaanii qabsoo keessatti seemmoo hawaasummaa uumuu danda'udha. Social based movement. Amma seemma'ee jira. Sila jechate duratti jechaa turte suni namni yoo waa balleessee qabame qeerrootti nageessaa qeerroon nattaa murteessu jechuuni gaaffiidhuma qeerroon abbaan biyyaa Oromoodha jedhee gaafate sana jechuudha. Tokko. Lammaffaa namni tokko ogguu aare yookiin ogguu fincilee otoo maandhee keessatti ijaarramin yookiin immoo caasaa san keessan galiin ani qeerroodha jechuun seemmoon qeerroon hawaasa irratti hojjete seemmoon akka hawaasummaatitti barbaadamu sun bakka ga'e jechuudha. Kanaafuu sooshaali secured jechuudha amma beeksisuun. Beeksisu sooshaali secured ta'uurraa kan ka'e kan mootummaan qeerroo akka hafuuratti illee akka laalu akka dirqamu godhe. Maanni sababni isaa namni hundumtuyyuu bakka jirutti waan jiru sana waan itti kenname sana hojjetee dalagee raawwatee gala. Obboleessa isaa mana tokkotti wajjin galaa jechuudha. Lamaan isaaniitiyyuu hojii qeerroo hojjetanii galu walitti himanii waliin beekan. Kuni hafuura kan jechisiise isa kana. Akkas turre nuti akkasitti argines akkasitti beeknes ammas isuma kan dabalamaatii jiru. Sochiin qeerroodhaa fi hojiin qeerroo biyya keenya Oromiyaa jennee biyya teenyee daangaa isaa beeknu seera fi heera mataa isaa qabu abbaa biyyummaa Oromoo biyyi kun kan Oromooti biyya jedhamu argamsiisudha sochiinsaa. Tole dhaggeeffattoota keenya yaazoo kabbabaa faana kan mariirra jirru waa'ee sochii biyya keessaa irratti amma gaaffii qeerroo gaaffii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaati uummanni hiree isaa akka murteeffatu gochuudha jetteetta. Amma namoota hiikuu jalqabeera mootummaan kun. Namoota hiikaman keessaa garuu Oromoon lakkoofsaan baay'ee xiqqaadha. Namoota gara 500 ol hiike keessaa namoota gara 60 ta'an kufa Oromoon. Dhuguma hiikamuun Oromoo bu'aa qabsoon Oromoo godhe bu'aa qeerroon godhedha. Warra hiikame kana Oromoon kan gaddu jiran natti fakkaatu. Gammachuudha qabsootu fide. Akkati jettetti immoo gaaffiin Oromoo immoo hidhaadhaa baasuu qofa miti ka jedhu kaafteetta. Nama kumoota hedduutti lakkaamantu hidhaa jiru. Yoo mootummaan kun haa jennu isaan kana hiikuu baate qabsoon kun akkam ta'a? Itti fufee ka'aa. Yoo isaan kana immoo boru hiike namootuma 100,000 ta'an kana otoo hiike amma tuqullee yaalteetta hiikamanis hiikamuu baatanis qabsoo itti fufa kan jettullee kaafteetta. Maaliif hawaasni gariin mootummaan kun gaarii ta'eera namoota siyaasota keenya bebbeekamoo nu hiikeera borus immoo gaaffii keenya suutaan nu deebisa jedhu amala mootummaa sanaa akka nama hordofee beekuutti immoo yoo hidhes yoo hiikes uummanni Oromoo maal godhuu qabattee yaaddate? Asirratti wanni tokko wanni beekamuu qabu Oromiyaa keessa gara mana hidhaa 36tu jira. Sadarkaa federaalatti riikaardi ta'anii jiran yookiin galmeeffamanii jiranii tokko isaaniitiif hidhamaa 3,300 illee dura maddee egaa kan aanatiif kan godinaan dabalatu kun kan Oromiyaa jala jira bulan hin dabalatu isan dabalatu ka federaalaa qofa jechuudha 36tu jira tokko isaaniitti mi'aati namuma 3,300 illee akka jiru laaliti kan jiru baay'ee kanaa olii dhugaa isaa dubban gara nama 100 fi wayiitu jira jechuudha achuma keessayyuu amma kuni aanaa jira kan godinaa jira. Kun amma Qaallitti faa Baatuu faa Shawaaroobitti faan dabalatu. Isaan kun amma kan naannoo biraa keessa jiranidha. Wayittuu ani waan tokko waan inni jechuu barbaadu
hidhamtoonni kuni akka hiikaman gochuu fi hiikamuun hidhamtoota kana qabxii silaa qabsoon kun godhamuuf keessaa reeshoo xiqqoo yookiin immoo ruqa xiqqoo tokkodha jiraachi keessa. Garuu tan nu gammachiisee qabsoorra duubatti nu deebisu hiikamuun isaanii dirqamas gaaffii isa keessaa tokko inni hiikamus isaan hiikamanis hiikamuu baatanis garuu qabsoon itti fufa. Uummanni Oromoo abbaa biyyummaa dhabe malee uummanni Oromoo gaaffii ani Oromoodha Oromiyaan qaba jedhu sana hamma deeffatutti qabsoo isaanii bifuma kamiiniyyuu waan xixiqqoo mul'atuun gammadee yerootti dhaabus hin qabu. Yoo Oromoon hiree isaa ofii isaatii murteeffate propagandaan wayyaaniin biyya keessa olii gadi hooftu hin jira. Biyyattiin hin bittinnoofti maaliin hin bittinnaa Oromoon ijaarus bittinneessuus harkarraa qaba. Biyya kamiifiyyuu yaafuutti biyya Itoophiyaa akkuma walii galaatitti biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran kana gara uummata miiliyoona 200 olittu gaanfa Afrikaa keessadha. Siyaasi uummata gaanfa Afrikaa keessa jiran kana guutumattuu jechuudha. Tasgabbii qabaachuu dhabuus kan danda'u haala siyaasa Oromoo irratti hundaa'eeti. Kanaaf asuma garana Itoophiyaa qofa yaadanii yookiin immoo impaayera Itoophiyaa san yaadanii Itoophiyaan hin bittinnoofte hin jigdii maal yoo taane qaamni siyaasa sana beeku biyyoota gaanfa Afrikaa sanallee yaadee siyaasa Oromoo akka tasgabbii godhatuu fi tasgabbii horatu irratti hojjechuun dirqama yeroon barbaadudha. Bilchina qeerroon amma agarsiise waggootii darbanirra barana akka fakkeenyaatti naannolee biraatti illee ka'aa jiran sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran ofitti hammatee akka isaan qaama qabsoo ta'an gochuunsaa qabsoon Oromoon abbummaadhaan gaggeessaa jiru ija gaariitiin akka ilaalamu godheera. Kun cimina isaa guddaa kan mootummaa Itoophiyaa rifachiise keessaa tokkodha. Garuu immoo isaanii akkas godhu kana warri dhaaba siyaasaa Oromoo keessa jiranis haa ta'anii warri Abashaa gaaffiin qeerroo fi uummanni Oromoo kaasaa jiru akka isaan jedhanitti gaaffiin Oromoo gaaffii walqixxummaa dhibuu gaaffii Itoophiyaan diigamuuf deemtii Itoophiyaan keenya nuufaa jiraattu jedhanii kanaaf Oromiyaa keessatti ka'aa jira. Gaafa ayyaana ximqataa kabajamullee Oromiyaa guutuu keessatti alaabaa sana firfirsanii dargaggoonni Oromoo jedhanii gara isaaniitti jallifatuuf deeman tokkotu jira. Asirraa hawaasni Oromoo maal hubatuu qaba? Garii aaranii gadi dubbanii waan dubbachuun jiru gariin immoo butanii fiiguu tokko jira. Kaayyoo qabsoo qeerroo kana Oromoodhuma ta'anii dhaaba siyaasaa Oromoo warri gaggeessan gara ganda isaan barbaadaniitti gara Itoophiyummaa kanatti hoggaa fudhatanii fiigatu jira. Dhugaadha booda hawaasa Oromoo murteeffata gaafa carraan argame. Garuu sagaleen qeerroo fi gaaffiin qeerroo fi qabsoon bilisummaa Oromoo godhamaa jiru sabaa himaalee biyya alaa jiranii fi sabaa himaalee biyya keessaa kan mootummaan OPDO fi Itoophiyaa ofirraa qabaniin amma haguugamen fakkaatu qophiilee dokumentaroota warri OBN qopheessan Oromoon kanaan duras Itoophiyaadhaaf du'e Oromoon kanaan duras maalii Itoophiyaa keessaa harka guddaadha qaba hoggaa jedhan kan Itoophiyaa irratti otoo qabsaa'uu du'e immoo dachaa sanaayyuu ta'uu ni mala kan Oromoodhaaf jedhee qabsaa'uu du'e immoo aadaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo kana akka isaan irraallee gadi baanii dubbatan gochuudhaan kan wareegame immoo dachaa sanaallee ta'uu ni mala. Kanaaf dubbiin kun jallisanii fiiguu fudhatanii fiiguu kanallee fakkaata naannoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti. Isin warri qeerroo maal jettan kana? Asirratti qabxii lama gurguddaan kaasuu barbaada. Rakkoon Oromoon impaayeritti biyyattii kana keessatti qabuu fi walumaa galatti immoo rakkoon sabaaf sablammoonni biraa impaayeritti keessatti qabanii bifa kamiin hiikkataa maalirraa madda kan jedhu sana warri beekaa dhoksan jiru warri wallaalanii immoo akkanumatti sharafanii darban jiru. Warri amma Oromoon tokkummaadhaaf dhiigee Oromoon maalii godhee yookiin immoo qabsoo Oromoo Itoophiyaa irratti du'eetu baay'ataa waan akkasiidhaanii OPDO dabalatee dhaabbileen tokko tokkos kan Oromoon jiru rakkoon Oromoonii fi impaayera Itoophiyaa wal gidduutti qaban kuni ija seeratiin hiikkatanii warra amananii. Ka'umsa isaatis ka'umsa seer dhabdummaa biyyattiitirraa kan ka'e malee rakkoon gadi fageenyaan uummata kana miidhee uummata kana muufachiisee uummanni kun immoo ofirraa qolachuudhaaf itti ka'e jireedhaniin amananii jarreen akkanaa kun. Gaafa haqni dhufe gaafa seerri see bakkatti deebi'ee Oromoon bakkuma ammaa kanatti itti taa'aa kanaaf rakkoon hin jiru warreen jedhanii amananii. Garboomeerayyuun jedhanii baay'een isaanii warri garee sana keessa jiranii garboomeeraa hacuucameeraa garbummaadhaan qabameeraan jedhanii mirga dimokiraasii dhabee jedhu malee. Akkas jedhu. Caalaaf caaltuun waa'ee dimokiraasii har'atti himamuu qabu. Caalaaf caaltuun hoggaa 3 dura sirna gadaa keessatti dimokiraasiin maal akka ta'e exercise gochaatii turan waan ta'eef ani waa'uma dimokiraasii kanaan gabaabaa ani daldalaniif naan galu.
sana achumatti dhiisna. Gama biraatiin nuti wanti tamanu tokko maalinni rakkoon impaayera Itoophiyaa keessa jiruu fi Oromoodhaaf impaayera Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas sabaaf saboota kan biroo illee kan dabalatee jiru rakkoo seer dhabdummaa yookiin immoo rakkoo haqummaa haqi mul'achuu seerri bahuu kanaa miti. Rakkoon kuni rakkoo histoorogiraafiiti. Rakkoo seenaa keessa jiru. Seenaa keessa rakkoon suni yoo bakki isaa hin mul'anne yoomiyyuu taanaan rakkoon biyya sanaa hiikachuu hin danda'u. Nuti akkasitti amanna. Histoorogiraafikali maalinni Oromoon sabaa, Oromoon uummata, Oromoon Oromiyaa qabaa, Oromiyaan immoo akka biyyaati immoo akka isaan jedhan kana akkanumatti maqaadhuma dheengadda gaafa bara 1935tti ba'e moo daangaa qabdi moo aadaa qaba moo kana warra hin beeknetu ani yeroo tokko intellectualota jara kana wajjin taa'ee gunaasa'u afaan lama dubbachuu dadhabuun keessa'u afaan Oromoo wallaaluun isaanii waan Oromoo yaaduuf waan Oromoon jedhu wallaalutti isaan waan geesseefi qabsoo Oromoo kana bifa kanaan sharafanii akka ilaalan isaan taasisa warra kaan jechuudha warra mana gamaa. Namoonni keenya tokko immoo jara kana walitti hidhanne malee deemuu hin dandeenyu jedhanii amanan jiru. Isaanis bifuma kanaan waan dogoggoran nutti fakkaata. Kanaaf qabsoon Oromoodhaa qabsoo histooroogiraafii keessaa jalqabu waan ta'eef qabsoon kuni bara 1882 irraa eegalee akka qabsootitti akka itti jiruu fi abbaan biyyummaan bara sanarraa qabee akka harkaa ba'e irra deebi'anii deebifachuudhaaf waan bakka ta'anii muranii fi waan ta'anii murteessan deebifachuudhaaf qabsaamaa akka jiru jala murree itti muu fi adeemsi keenya sanarratti xiyyeeffatee akka deemu beekuu danda'uuti irra jira. Mootummaan kuni balleessine irraa hoogganaa keenyatu balleessee jedha. Garuu Oromiyaa keessatti ammas daandii gurguddoota konkolaataa kan qaxxaamura deeman kan to'ataa jiru federaalaa fi waraana dhaaba federaalaati. Kana jechuun immoo albuudotaaf qabeenyota qaqqaalii Oromiyaa keessa akka garaa isaaniitti guurrachiisuu danda'u jechuudha. Hattoonni fi saamtonni akka garaa isaaniitti ammallee deemaa jiru. Hidhaanis gara malee hammaataa jira jedhama Oromiyaa keessatti. Gama tokkoon harka bitaatiin nama 5 baasee harka mirgaan immoo nama 5,000 hidhaa jira mootummaan kunii jedhama. Afaaniin nagaan buusaa waltajjii siyaasaa bal'isaa jedhaa jira. Otoo waltajjii siyaasaa bal'isa ta'e maaliif nama hidha? Otoo waltajjii siyaasaa bal'isee immoo qeerroon gaanfii saammu tokko karaa nagaan deebi'aa fi jedhamee yaadama. Maaliif asirratti wanti deemaa jiru maal fakkaata biyya keessa? Dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan akka adda bilisummaa Oromoo shororkeessummaadhaan riikaardi godhee jira. Akkanaatitti waltajjii siyaasaa bal'ise jechuun fedhiidhaa fi sochii hawaasanii kan gara kamirraayyuu jiru jechuudha. Bifa jaarsummaatiin otoo daangaa sanaan ala hin bahin, otoo garaanii fi sammuun namaa daggala nama hin yaadin, otoo dhiiraa dhalaan gadi bahee qabsoodhaaf alan bulin yoo wal faana dubbisuu danda'e waltajjiin siyaasaa bal'ate jenna. Waltajjii siyaasaa san bal'isaan tuni waanuma gargaarsa biyya dhiyaa kanarratti hin argatani malee wayyaanii waltajjii siyaasaa bal'isuu danda'us hin qabu, haamilee san ittiin godhus hin qabu, fedhii sanittis hin qabu. Gareen kun garee maafiyaati. Qabsoon Oromoo waltajjii siyaasaa biyya keessatti yookiin immoo harka warra wayyaaniitti bal'atee waan itti deemus hin qabu. Maaliif kan jechuu barbaade sirratti waltajjiin kun bal'ate guu jedhamu yookiin immoo biyya san keessatti sirni fooyya'ee guu jennu maalsaatu fooyya'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma biyya san keessatti amma hamma caasaa waraanaa harka wayyaaniitti hin baanetti. Hanga manneen hidhaa federaalaa harka wayyaaniitti hin baanetti. Hanga qaamileen mootummaa sadan harka wayyaaniitti hin baanetti. Hanga to'annaan diinagdee harka wayyaaniitti hin baanetti. Biyya san keessatti sabni kamiyyuu waan bal'atee arguu danda'u hin qabu. Kanaaf gadi ta'anii jaarsummaadhaan waltajjii siyaasa bal'isna jedhanii isaanis deebiin achirraa Oromoon argatus sabni biraatis warri qabsoorra jiran argatanis waan hin jirreefi qabsoon bifuma kanaan jabaateetti fufuu qaba. Asirratti amma caasaa waraanaa fudhadhu. Gara jeneraalota 62 jira biyya san keessa. Achi keessaa Tigreen meeqa qaba? Amaarri meeqa qaba? Akka saba bal'aatitti Oromoon meeqa qaba kan jedhu sallaati. Sila kan ta'u qabu Oromoon hoogganaa dabalatee jeneraal 18 qabaachuu qaba ture achi keessaa. Amaarri jeneraal 12 yookiin 13. Tigree sila kan qabaachuu qabu jeneraala 3. Tigree, Somaalee, Sidaama, Benshangul kunneen 3 qabaachuu qabu ture. Kun hin jiru. Kan biraa akkaatuma uumama IPRDF itti ilaali. Itti uumaman kana ilaali. Dhaabbilee 4 walitti dhufee hundeesse. Dhaabbilee warra TPLF yookiin immoo Abuut kuni
nama miliyoona 5 wayi bakka bu'a. Dhaabni OPDO nama miliyoona 50 bakka bu'a. Mana maree yookiin immoo poolit biiroo isaanii keessatti immoo yoo dhattee ilaalte hundumtuyyuu bakka bu'aa 9 qabu. Dhaabbileen arfanuu BADN 9 qaba, OPDO 9 qaba, TPLF 9 qaba, IHADIG 9 qaba. 36 jechuudha. Kun mataa isaatiin caasaa dogoggoraati. Wanti kun odoo sirreeffamin waltajjiin siyaasaa isaan bal'isuu danda'an hin jiru. Eessayyuu hin gaane jechuudha ammas waan fedhe yoo godhani. Kanaaf qabsoon bakka itti dhaabbatu hin qabu hamma abbaa biyyummaa Oromoodhaa deebisutti. Otoo mormitoota biyya keessaa hidhaa hiikee warra kaanis waliin malanna warra alaa kanatti dhiisaa jedhee hojii dippiloomaasii isa gargaaru waa sabaa himaa isaatiin odeeffate illee gaaffiin Oromoo deebi'uuf hin deemu jechuudha akkati jettu. Maaliif mootummaan kun yoo dimokiraasii dhugaa fide aangoo irraa bada. Maaliif saba xiqqoodha. Dimokiraasii jechuun bulchiinsa harka guddaa mirga harka xiqqoo jechuudha. Yeroo hundumaa paartii keessatti Oromootu aangoo guddaa qabata. Maaliif harka wayyaba waan ta'eef. Kanaaf dimokiraasiin haqaa impaaritii keessatti fiduu hin danda'anii warri saba bicuu jechuu keeti. Takkaa suruma fiduudhaafis hin danda'anii hin fedhanis jarru. Yoo fiduu fedhanii ofiif badu guutumatti. Kanaaf maal godhuu qaba Oromoon? Fakkeenyaaf amma warra hoogganaa dhaabbata muraasummaa uummata Oromoo uummata kana agawuu qabnaa, uummata kana waan inni jedhu gaaffii isaa deebisuu qabnaa, dargaggoota namni diina godhate jiraachuu hin danda'u, waan dargaggoonni fedhu kana guutuu qabnaa jedhanii hoggaa dubbatan waan tokko jijjiirama mul'isaniif. Ta'us garuu warri hammanuma quuqama qabaatanillee ati qabsooma keenyatu fidee jetteettama. Kan onnetti hore qabsoo qeerroo fi uummanni Oromoo godhedhaa jetteetta. Hoogganni Oromiyaa fi dhaadhii amma jiran kun wal fakkaatu keessi isaanii isa darbirraa baratanii luucca'aniiru gara dhimma Oromoo kanaatti. Wanti kun jiramoo hin jiru kan jedhu salphumatti hubachuudhaaf garaagarummaa hooggantoota OPDO gidduu jiru, adeemsa fi ilaalcha isaan gidduu jiru, olii qabee hamma gandaatitti jechuudha. Kana ilaaluun salphaadha. Fakkeenyaaf amma qeerroo diina godhannee jiraachuu hin dandeenyu erga jedhanii as qeerroo meeqa ajjeesan? Tokko kun ragaadha. Erguma lama magarsaas ba'ee qeerroon Oromoo miliyoona 6 namni miliyoona 6 diina godhatee eenyu bulchuudhaaf deema jedhee ji'a lamaan booddee gocha dugugaa sanyii balleessuu calanqoo lammaffaan calanqootti gaggeeffame. Erguma namichi kun kana dubbatee ijoolleen ciccimtuun akkasiisuun Shaashamanneetti dhumte. Wanni ammas hin jedhu kan harki federaalaa qofa ajjeese. Erguma isaan kana jedhanii ijoolleen 7 suni Salaale Garba Gurraachatti dhumte. Eguma OPDO kana jedhe jechuudha. Eguma lammaan kana dubbatee ijoolleen suni dubbii sukkaaraa sanii wal qabatee Ambootti dhumte. Eguma lammaan kana jedhee ijoolleen Engadda Shaambutti ajjeefamte suni dhumte. Laalgaa kana. Amma asirraa maalni kan hubattu jarri kuni acting personidha yookiin immoo wayyaanetu akka akkana jedhanii uummata tasgabbeessaniif manatti itti himtee alatti gadi baastee lallabu malee karooran qabanii raawwiin qaban. Nuti akka amaleeffachuu goone nutti baay'ate. Namni akkanumatti du'eetii lammaa faarsuu barbaada namni tokko. Namni kun hundi du'ee. Namni kun hundi namni silaa amma ammaatti jenne kun mana hidhaa keessatti daba tokko malee mankaraaraa jiraachatiitti lammaa faarsuu barbaadu. Oora baadulaa faarsuu barbaadu. Oor samadii. Kun hundumtuyyuu waan du'aa maleeffanne faa natti fakkaata. Waan hidhaa maleeffanne faa nutti fakkaata. Nutti baay'achuurraa kan ta'e waan barre natti fakkaata. Malee wanti kuni karoora hin qabu. Raawwiin hin jiru mul'atu lafarratti miidiyaadhaan hin dubbatu. Miidiyaa kana akka advantage itti fayyadamanii hawaasa ittiin qabuudhaaf dubbii akka barbaadanitti akka dubbatatan laayisansii waan Tigreerraa kennameefis bifa fasaanaan deemu malee geeddarumsi isaan fiduu danda'an wanni tokko wanti lafarratti mul'achuu danda'u hin jiru. Kanaaf garaagarummaan isaan gidduu jiru akkaataa abbaa duulaa wajjin wal mari'atanii booddee wal jala garaagaraa sana yoo fudhatte jarreen kun wanti isaan gochuudhaaf deeman kun riyaaliitiidha moo miti tokko dhugaa of keessaan qabu. Hidhaan jira moo jiru amma erga booda kanaati? Bakka hundumaa hidhaan jira. Bakka hundumaa ragaa qabatamaa wajjiniin hidhaan jira. Dambidolloo amma yeroo darbe jechuudha. Naannoo Qaaqetitti nama 60 walitti raramee mana hidhaatti naqame. Tokko naannoo Salaalee qabatamaadhaan kan inni ani beeku ijoolleen amma dhiyoo hidhamtee hin jirti. Akkuma sila duratti kaasne kan hiikan miidiyaadhaan nutti himu malee kan hidhan miidiyaadhaan nutti himne beekaa. Hawaasni kan hubachuu qabu. Kan hiikan namoonni hiikaman kun immoo jechuudha. Namoota jajjabaa, namoota akka Dr. Mararaa tokkotti makanii hiikaniiru. Namoonni isaanii kan kun beekaa baay'ee isaanii warra murtii fixatanii ofiifuu bahuu ga'anii baay'een isaanii. Garuu wanti
akkasiisu maalina gugamaa namoota jajjaboo akka Dr. Mararaa kan silaayyuu himata irratti banuu hin dandeenye kan yakka hin qabne yakka kamiiniyyuu himachuu hin danda'ani. Faranjii biratti immoo namni akka Dr. Mararaa hiikameera kan jedhu suni maqaa isaaniitiifis waan ta'u kanatti makaniiti san haguugu hammi isaaniidhanii fi hammi isaanii kan walittuun dhufu waliin gitu. Nama 515 waan akkasiitii kanii isa keessa nama 60 qofa Oromoodha. Akka profaayilii keenyatti immoo mana hidhaa keessa jechuudha 90 ol Oromooti hidhameera Impaayera Itoophiyaa keessatti. Manneen hidhaa Maqalee jiranillee dabalatee bakki mana hidhaa jedhame bakki Oromoo keessatti hidhamee hin jirre hin jiru. Amma weellistoonni Oromoo faa nama hedduutu hidhaa keessa jira maqaa isaanii namni hin kaasu. Namoota akka jireenyaa fa'aa immoo kaaste as buutessaa dhabamee ammallee eessa akka jiru hin beeku. Hooggantoonni siyaasaa gurguddoon akka Nadhii Gammadaa fa'aa eessa akka seenan namni beeku hin jiru. Mee akka walii galaatti qophii keenya xumuruuf jenna Yaazoo. Maal wayyaree dhaamsa gabaabaa kanaaf rakkinoota kanaaf maal wayya? Hanqinoonni kuni hanqinootuma irratti qabsoon jalqabumaa. Hanqinoonni kuni hamma deebi'anii bakka qabatanitti jechuudha. Gaaffiin keenya inni bu'uuraa, gaaffiin keenya inni ganamaa, kaayyoonii fi adeemsi keenya inni ganamaa suni hamma nu deebi'utti, hamma harkaan qabannutti qabsoon itti fufa. Alaata kontinuu'annaan. Tole. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya Yaazoo Kabbabaa waliin dhimma hogbarruu fi dhimma siyaasaa haala yeroo irratti yeroo dheeraa fudhannee haasofneerra. Isinis waan nu caqasaniif galatooma. Yaazoo yeroo kee ulfaadhu galatoomi. Baay'ee na ulfaadhatis yeroo kee fudhattee gaaffii kana gaafachuu Kuno burake halele ke rombarode lisumangano makenya chimsi kapsoge kuno burake halele ke rombarode lisumangano makenya chimsi kapsoge kuno burake halele ke rombarode lifanongano makenya chimsi kapsoge kuno burake halele ke rombarode lifanongano makenya chimsi kapsoge bahadiyati garmame keranti kenya ubidina malik gabrone kuyala kona bahadiyati garmame keranti kenya ubidina malik gabrone kuyala kona Jolol tu garari mahda Siti tedu binti mahda Somni rimandi luan kata Hadu gambulus guya kaega Tukana jese yero Yalami ko bage tu gante Ishirata tuzwa imil koptu Angon soba untu sinjata Nandu pada madagarapa Ofana vera kodi beko Muti soba lubunu basu Mirga jadu duga ukauke Nalatani duwana katani Jodu alubadi kena hojjetani Tuga falmatani Raman alatani duwana katani Jodu alubadi kena hojjetani Tuga falmatani Tokkuma sochona haira dakotane Wallada kenyane gorfane barsimne Tokkuma sochona haira dakotane Wallada kenyane gorfane barsimne Boste bilang kabuku jina chala dema Kafa dupin dite kenyo wali karma Ofira bichina hamalu bunjuru Kayo bane kane gade karane ru Mi foncenina na babu kipata Tokkuma jirana komo walabdata Mi foncenina na babu kipata Tokkuma jirana komo walabdata Dami walabdata Komo walabdata Kampaharika lami walabdata Kankawakipa komo walabdata Kamboki kiki lami walabdata Kandoki gede komo walabdata Soluta kuka lami walabdata Inchi polisen komo walabdata Kalli afdamu lami walabdata Arsi fishashu komo walabdata
كل سوق لمي ولا بدتا لمو في شبه قمر ولا بدتا ورنا كوتي لمي ولا بدتا قرار كيف قمر ولا بدتا لكم تبدل لمي ولا بدتا بدلت مكة قمر ولا بدتا بدلت مكة لمي ولا بدتا أجر فبدل قمر ولا بدتا ولي كرمتا لمي بولو ربو ولي نادتا قمر ولا بدتا ولي نادتا لمي ولا بدتا ولي نادتا قمر قولو ربو ولي نادتا لمي ولي كرمتا